Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamaa harka fuune isiniin jechaa hordoftoonni kiyya. Gaafii hedduun naa dhiyaata tiktokii waa'ee tiktokii kanaan wal qabate. Akkaataa liiviitti seenan liiviin gastii nama ol nuun galchuu nu banamuu didee warroonni jettan guutuu keessan gaafiin keessan as keessa isinii deebi'a. Suutettanii yoo dhageeffattan isinii ifaa jechuudha. Bakka takkatti isinii deebisuu hunda isaatu akkasitti daawwadhaa isiniin jedha. Tokkoffaa ni waraabda. As biratti wanni isinii galuu qabu viidiyoo yoo gabbuufachuu barbaadde bakka mallattoo sheer jedhu kana tuqxee gabbuufattaa jechuudha. Akkanatti seef bakka jedhu kana bakka xiyya gargalu kana tuqxee gabbuufattaa jechuudha. Karaa biraa ammoo yoo achi kun hin qabne keessan jala kanaan xiyya kana dhabuudhaan akkana ol buttaa jechuudha. Bakki daawwatu jedhu jala kana jira waan ta'eef achiin gabbuufattaa jechuudha. Tole kanaa sitti murreerra. Kan itti aanu as jechuudha waannaan. Bakka kanaa jechuudha waannaan isaa. Everyone kedhu kanarra seentaa. Friend kedhu kanarra yoo jiraate keessan nama follow olii deebiftanii qofatu arga viidiyoo kee. Everyone kana ammoo addunyaa guutuu argaa jechuudha namni hunduu ni arga. Ammoo online bakka jedhu kana online bakka jedhu kana si malee nam tokkoon argu jechuudha. Haga feete post yoo goote nam takka arguu hin danda'u. Si qofaatu argaa jechuudha. Kanaafuu asirra gubbaa kanarra ol deeffadhaa. Everyone kanarra ol deeffadhaa isiniin jedha. Kan itti aanu ammootu more option kadhu kanarra seentanii. Isa kanallee warroonni koomentiin kiyya cufaadhaa warri jettan tokkoffaa dura isin sirreeffadhaa. Karaa biraa karaa koomentii ittiin bananillee isin agarsiisa. Asiin kan sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Kanneen lamaanuu akkana sirreeffattanii. Kanaaf illee yoo jiraate waan jiru akkanuma oongootanii jechuudha. Ishii gabbuutanii isa kanallee akkana bulee godhuu qabdanii jechuudha. Akka viidiyoon keessan qulqullaa'ee nama bira gahuudhaaf tokko isa kanaa jechuudha. Viidiyoon keessan tiktok irratti illee gabbu'ee galaarii keessatti illee akka gabbuu yoo barbaaddan isa kana kunoo. Akka gabbuu yoo barbaaddan akkana bulee gootanii oon gootanii jechuudha. Akka gadi hin buune yoo barbaaddan galaar keessatti qafoo keessan keessatti akka gadi hin buune yooniif barbaaddan ta'e akkana gootanii jechuudha. Akkas akka kiyyaas irra jiru kanatti ilaaltanii akkanatti akkana kaa'attanii jechuudha. Waan oon ta'uu fi oof ta'u. Sanboota poostii godhattanii jechuudha. Tole. Sarara tuttuqaa kanarra galtanii jechuudha. Dhuftanii sitting in the privacy yeroo kanarra galtanii. Account kanarra galtanii. Ka gubbaa kanarra galtanii. Information kadhu kana. Anamma emailaa fi lakkoofsa jawaalaatiin qabaa jechuudha lakkoofsaan. Lakkoofsaa fi imeelaan qaba. Isinillee bakka kanatti gattuuxanii lakkoofsa keessatti galfattanii imeelillee warri galfachuu barbaaddan as tuuxanii imeelii keessatti galfattanii jechuudha. Isinii galaa miti. Imeelii itti galchitanii inni isiniif ergaa jechuudha. Koodii imeelii san booda akkasitti isinii mirkanaa'aa jechuudha. Sakuriitii keessan akkas eeggattanii lakkoofsa kanallee itti galchitan. Tokko yoo ta'e illee rakkoon qabu garuu sakuriitii tiktokii keessaniitiif lamaanuu itti galfattan bareedaa jechuudha. Sun achitti murame. Warroonni ammas gaafiin takka tanaaf dhiyaatte akkamitti biizinasa irraa hiikadhaa ka'etteef isa kana tuuxaa jechuudha. Biizinasa warra kan isinii fidu nekisti gootanii duratti hin deemina. Waa hedduu isin jalaa dhaabataa waan ta'eef. Kanaafuu asiin hiikattaa jechuun waan jedhu asitti isinii baasa. Bakka san tuuxaa irraa hiikattaa jechuudha. Anama banii naan jedha nekisti gara duraatti deemaa jedha. Kanaafuu biizinasa banuun barbaadu waan ta'eef irraa duuba deebi'aa jechuudha. Gaafii itti aantu piraayiveesii jedhu kanarra seentanii bakki isin itti akkaawuntii keessan sirreeffachuu qabdan bakka kanaa jechuudha. Piraayiveesii bakka mallattoo qulfii kanarra galtan sirriitti ilaalaa bakka kanatti. Tokkoffaa namni fooloon keessan isinii guddatu fi akkasuma viidiyoon keessan isin ilaalamuu dide bakka kana akkuma seentaniin gubbaan kun akkana duwwaa ta'uu qabaa jechuudha. Akkana jiraatee jennaan viidiyoon keessanis ilaalamu waan illee ta'uu jechuudha. Namni illee fooloo isin godhu akkasuma koomentii illee namni hundi isin kennu jechuudha.
foloorsii keessan malee. Kanaafuu kan akkana duwwaa gootan bakka kana. Isinii galee kunillee guutuun isaa akkanatti everyone ta'uu qaba. Amma laal everyone akkanatti jechuudha. Isinii galaami guutuun isaa everyone ta'uu qaba kunniin. Kun ammootu akkaataa viidiyoo kee namni ittiin gabbuufatu. Yoo akkanatti bulatee jiraate namni gabbuufachuu ni danda'a. Akka namni gadi hin buufanne yoo feete irraa akkana duuba deebitaa jechuudha. Anamma akka namni buufatu barbaada gatii ta'eef akkanuma dhiisaa jechuudha. Tole. Inni itti aanu warra koomantiiti. Koomantii achi durallee isin himee ture. Bakka kana bakki waan kun bakka kana akkana bantanii jechuudha. Koomantiidhaaf. Koomantiin kiyya waliin mul'atu namni naa barreessanatti mul'atu fayyadaniif asii jechuudha. Koomantii kana akkana sirreeffattan. Kaan immoo duraan isin barsiisee ture. Gara duraa sanitti illee yeroo viidiyoo poostii gootan koomantii achiin illee sirreeffatanii jechuudha. Akkasii. Toleen gaafiin itti aanu. Isa kanarra galtu. Isa kanarra erga galtanii booda kun guutuun isaa akkanatti bulee ta'uu qaba jechuudha. Laayikii, koomantii, fooloo guutuu isaa namni tagsi irra godhu akkasuma miseejii yoo naa barreessu naa ilaa dileettaa warri jettan fa'a. Koomantii akkas jedhuun argee akkasuma kanallee gaafiin itti aanu kanneen illee laa guutuun isaa akkanatti taa'uu qaba. Bulee ta'ee illaa haadha kana malee jechuudha. Jalaan ol sadaffaa irra yookaan lammaffaa irra kan jiru kana malee jechuudha. Waan isaa akkana bulee ta'ee taa'uu qaba jechuudha. Asumarraa ilaala sirreeffadhaa warri tiktokiin keessan sirrii hin jirre. Effekti bakka dhukanarra seentanii jechuudha dura dursoo. Effekti kan dhukanarra yogguu seentan akkana filattanii jechuudha. Effekti waan fuula keessanii isinii ta'u fiiltara bareedaa filattanii as keessaa akkanatti itti deemtanii jechuudha. Anoo fakkeenyaaf isa kana filadha. Tole. Anamma isa kana filadha jechuudha. Amma isin yoo feetan suuraa keessan kaa'uu dandeessanii. Itti kaanillee yoo ammoo viidiyoon bahuu barbaadan filtara achi keessaa fudhattanii goo jettanii jechuudha. Tole erga akkana isin seensee booda bakka amma akka mataa namaa fakkaatu kana bakka kana tuquudhaan gara duraatitti kiyya duraan banaa dhagatii ta'eef keessan akkan isiniin fiduu gara duraatitti deemtanii barreeffama inni isinii fidu kana kunoo. Isiniif jecha maxxansee barreeffamni kun maal jedhaa guyyaa garagaraatiif daqiiqaa 30 irra taa'ee isin jedha. Har'a bantee daqiiqaa 30 irra teettaa. Barullee daqiiqaa 30 akkanumaan cuftee maayikii qabattee irra teettaa. Guyyaa 3 akkasii yoo teette achi booda sii banamaa namallee of sii galchaa. Akkasii ta'anii isin tutti guuttataa jechuudha. Akkasii isinii banama.